Koi awwale gaafadha koi awwale gaafadha dura koi. Awwale deebisati attilleen qaama sadiitti amanta awwale. Awwale jirta. Qaama sadii yeroo jettanu nama akka keessanii sadii miti mustaaz akka isinitti utaletti maa ifaasoftu akka macaafa laa gurguddaa akka gurguddaa ta'e ni beeka gurguddaa akka ta'e ni beeka. No waaqayyo hafuura. Maal qaama maa jettee qaama sadii qaban jenne atam? Qaama sadii qaban jenne. Ammiciiraa keessan hin danda'u ustaazii jaruma wajjin fixadhaa. Ammiciiraa beeti qaama qaban jenne qaama sadii qaba qaama sadii waaqummaan tokko naan hin jenne. Qaamaan sadii waaqummaan tokko jedheera hin jenne yoo man jedhe dhugaan jedhe. Kanaafuu qaamaan sadii erga ta'eeti qaamni tokko qaamni tokko. Waaqayyo ilmaa hafuura qulqulluu jedhamanii beekamuun isiniin jedhe kana waan macaafa. Qaamni ilmaa kun sagaleedhaame qaamni ilmaa kun sagaleedhaame akka jechaa jirtu. Maal wangeela Yohaannis hin dubbifne isin sagaleen foon uffatee dhufuusaan jedhu. Okay, osoo dhufin dura akkamitti abbaa keessaa ba'e sagaleen kun wanni qaamuuf danda'a qabu kun. Giriis moo maal jedhama boleessi koo dubbisi macaafa baasii maal macaafaan itti naasoftan maaliif afaan Waaqayyo keessaa akkamitti ba'e qaama uf danda'a wanni qabu kun akkamitti waaqayyo keessaa ba'e. Gaariidha gaaffii gaarii maarree wangeelatti wangeela Yohaannis boqonnaa tokko gaafteetti naan dubbiftu boleesso. Yaa. Ila dhaggeeffadhu. Dubbisi baay'ee si wali dubbisaati naaf ibsa. Dubbisi awwaleef dubbisi awwaleen naaf ibsu. Ati awwalee irratti qorrobde ati. Awwalee irra maal qabdati? Nusi dubbifna. Isaan wajjin ati qaama sadii jechuun salphachuu jirta. Awwaleen qaama sadii jedhee dubbachuu jira. Qaama sadii irratti. Qaamaan sadii waaqummaan tokko ammas qaamaan sadii waaqummaan tokko. Qaamaan sadii erga jette qaama sadii jechuudha. Qaamaan sadii jechuun qaama garagaraati jechuudha. Waaqummaan tokko kaa. Waaqummaan tokko kaa. Awwalee akkasiin jechaa jirtanitti akkasiin jechaa jirtanitti. Awwalee waan si gaafadha. Gireessa naaf hoosime akka wacan taane. Awwalee. Abbaan ilma jedhama. Yeroo takkaus. Abbaan ilma ni jedhama. Abbaan ilma ni jedhama. Abbaan abbaadha ilmi ilma. Ilma ni jedhama abbaan. Ustaaz. Inni sin dhibu kun nuyi isa laafaadha. Hafuura qulqulluu dhabdanii mustaaz rakkoon keessa waan biraa. Rakkoon qabu hafuura qulqulluu ni qabna rakkoon qabu saniif rakkadeen hafuura. Ati afaanumaan dubbadhu rakkoo miti. Ati ibsi rakkoo. Yoo waaqayyo yoo hafuurri qulqulluu isin gargaare malee isinii ifuu hin danda'u. Hafuurri qulqulluu ni qabna ati ittiin rakkatee sa wajjin. Abbaan ilma ni jedhama awwale. Hin qabdan. Ni qabna ati rakkatee saniif. Abbaan ilma ni jedhama. Hin qabdan dhugaa gooftaan qabdan hafuura qulqulluu. Ni qabna dhiisati saniif rakkatee. Abbaan ilma ni jedhama. Hin jedhamu. Awwalee buuti godhadhoot. Awwalee yeroo ta'u gireessa obsi yeroo ta'u gireessa. Abbaan ilma hin jedhamu. Ilmi abbaan ni jedhama. Ustaaz isa isin dhibe kana wangeela Yohaannis irratti waa'ee sagalechaa foon uffatee dhufu. Ayya waan sagalechaa dubbisme yeroo takkame. Kanuma dubbisu san dubbisme. Giriis dubbisi wangeela Yohaannis boqonnaa tokko kaasi dubbisa amma 14 ittoo dhaggeeffatan. Itti lallaba bobboleessatti dubbisi. Asi dubbisa ayye. Mootii qabattaas. Itti lallaba bobboleessa dubbisi. Ela dhaggeeffadhaa. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaa waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee waaqayyo bira ture. Wanti hundinus isumaan ta'e. Waan ta'e keessaas isaan malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti ni ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Ameen jedhame awwal. Ameen nan jedha yoo isaan hin jennes. Maal du'aa irratti ameen jenna malee nuti dubbisa irratti ameen hin jennu. Ameen jechuun yaa waaqayyo dhaga'i jechuudha bar. Ameen hin jedhamu jallisame. Maal nagaami mataan kiyama. Ameen jallisame du'aa irratti jedhama. Du'aa kadhannaa irratti jedhama malee ameen hin jedhamu jallisame. Ayyee maal dubbiste amma mee jalqabatti deebite ayyee tole amma naaf ibsime. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoo tokko akkas jedha. Sagalichi mata duree masaarraa gaafa kaatu antee awwal dhugaa tasgabbaadhaati si eebbisu. Sagalichi Kiristoos sagalichi foon uffatee nu gidduu buufachuu isaa jedha. Mata dureen isaa Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Waan hundumaa jechuun utuu lafi kun hin uumamin, utuu addunyaan kun hin bocamiin ture jedha dura. Okay, sagalee kan jedhame kun eenyudha? Sagalichi Yesuus Kiristoos.
Okay. Sagalee jechuun kuni waan qaama qabu moo waan qaama hin qabne? Ilaana dhaggeeffadhu awwal. Thank you. Sagalee jechuun kuni waaqa abbaa ilma afurri qulqulluu kuni garaagara ba'anii hin jiraatan. Wal keessa jiraatu. Digalee? Okay, waan uf dandaadha moo uf dandaadha miti? Wayna dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaaf awwalee keessa Yesuus Kiristoos jira. Si keessa garuu hin jiru. Awwalee keessa maal godha Yesuus ijaalle? Awwalee keessa Yesuus Kiristoos jira. Awwalee Yesuus Kiristoos. Awwalee keessa nyaata jira malee Yesuus hin jiru. Yesuus hin dhiisati. Yesuus akkasumatti laatee. No, Yesuus hin dhiisa. Awwalee keessa maal godhaa miti Yesuus? Maal godhaa jira kaame? Awwaleen sirba dhaggeeffatu jira Yesuus bakka sirbaan dhaabanne takka. Sirba maaliin dhaggeeffadhe ustaas? Maal amma muuziqaa hin dhaggeeffanne hin dhageenye isaa jara kan keeti. no. Muuziqaa maali? Yesuus maal ustaas? Baay'ee Yesuusin keessa maali awwalee keessa maal godha Yesuus? Warra tamane keessa jiraatu. Muslima nama masjida faati salaata yoo dhufe iyyuu malee amma isin awwalee keessa maal godhaa miti? Isa tiksan kan sannisi. Yesuus Kiristoos itti amaneera waan ati iyyuu tutti amantee si keessa jiraata. Yesuus keessa jira miti ati jechuma san hiikati Yohaannis tokko dhiisi bakka biraadha dhiisi. Yaa. Digalee. Sagalichi kun waan of danda'u moo miti? Waan of danda'u moo waan jalqaba sagalicha turee jedha. Sagalichi kuni faarsanii of danda'aadha moo dubbii dubbatamuudha? Sagalichi kuni Yesuus Kiristoos of danda'aadha gaafa siin jedhu waan tokkoon karaa deemu yookiin yeroo siin jedhu waan of danda'ee kophaa garaagara ba'uu danda'anii miti. Dubbachuu dadhabu. Waan of danda'aadha moo miti? Of danda'aadha moo miti? Of danda'aadha moo miti? Ilaala dhaggeeffadhu. Of danda'aadha. Maaliif of danda'a? Baay'ee of danda'a. Baay'ee tan of danda'a. Kanaafuu sagalee dubbii dubbatamu sun taane qaama of danda'a tokkoon jedhama jechuu sagalee ka jedhame. Qaama of danda'a. Ilaala dhaggeeffadhu. Qaama of danda'a ta'ee otuma jiru garuu wal keessa jiraatu sii galee garaagara ba'uu hin danda'an. Isaan kana sadan garaagara ba'uu baasuu hin danda'an. Qaamni of danda'an akkamitti waaqa keessa ol seenesi? Akkamii wal keessa seenesi? Qaama of danda'aadha kunis. Ati duratti waggoonatti dubbattu maal naan jette? Abbaan ilma miti ilmis abbaa miti naan jette. Egaa akkas taate ati kun garaagara jirri jechuu jirta. Akkamitti wal keessa seenanii wal keessa ta'an kunillee qaama of danda'a kunillee qaama of danda'a. Abbaan ilma miti ilmi abbaa miti. Qaama of danda'a gaafa siin jedhu akka kee kana miti yookiin akka koof akka kee kana miti. Si galee? An akka kiyyaa kan keessan jedhamu. Qaama akkasitti ilaaltu kanaa miti. Waaqa Yesuus Kiristoos nama of danda'a yookiin nama dhaabbata yookiin nama tifooniin argitu kanatti nama garaa namaa keessa seenee nama keessa jiraata jechuudha miti. Yesuus aga ani amma boodaan isin biratti hin jiraadhu lafarra hin jiraadhu jedhee barattootatti himee bira deeme. Ati ammoo Yesuus gabbu'ee lafarra jira naan jetta. Sirrii miti. Ani akkasii hin jedhee. Karaa hafuura qulqulluu deebi'ee dhufee nu keessa jiraate. Wayi hafuura qulqulluutti deemina hafuura qulqulluu eenyu qabatti deemina sannis. Ani akkasii hin jedhee. Yesuus Kiristoos sagaleedhaan naan jette. Sagalee jalqaba turee naan jette. Sagalee jechii jedhu kun dubbii dubbatamuudha moo faarsanii uf danda'ee deemuudha uf danda'ee ittiin dubbachuu danda'u jennaan faarsanii uf danda'aadha jedhe. Abbaa mitiillee jedhe. Eega abbaa mitiidha ta'e. Eega faarsanii uf danda'aadha ta'e. Akkamitti ati sagalee namarraa bahu sagalee waaqarraa bahe akkami jettee amantaati? Waan uf danda'aadha kun hojjechuu jirtaati. Yaadi koo siin dhufna mallee. Waan of qaama persanii sadii gaafan siin jedhu persanii sadii garaagara bahu miti. Waaqayyo hafuura gaafan siin jedhu siin galaan jiru. Persanii sadii garaagara bahu miti jechuudha. Persanii tokko jedhi kaayoo sadii garaagara hin baane maal? Persanii sadii jechuun waan garaagara bahin jedhama. Akkami persanii sadii jechuun garaagara bahu miti akkami naan jetta? Sadii jecha garaagara bahu miti akkami jetta? Waan garaagara hin bahin